nagaa taatan baga fayyaa taatan. Kuni sagantaa afaan Oromoo fi kompiitaraati. Paartii tokkoffaa irratti yookaan kutaa tokkoffaa irratti qabxii barattootaa ida'uu, avreejii isaa, raankii fi gireedii isaa akkamitti akka hojjennu irratti ilaallee turre. Amma immoo barataan tokko gosa barnootaa tokko ol yoo kan qabaatu ta'e, fakkeenyaaf ammas irratti gosa barnootaa 7 qaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gosa barnootaa 7 qaba. Akkamitti walitti daanee avreejii isaa fi sadarkaa isaa akkasumas gireedii isaa akkamitti ilaalla kan jedhuuf waliin ilaalla waan ta'eef tooraan hordofuu dandeessu. Inni kan biraan immoo barattoonni keessattuu warri COC tokkoffaa fudhatan yeroo baay'ee COC tokkoffaan waa'ee Excelii tu dhufa waan ta'eef sirriitti na duuka buutanii yoo hordoftan waan tokko hubattu jedheen yaada. Kanaaf na duuka bu'aatii tokko tokkoon isteeppii isaa ilaalaa isin fayyada. Kunooti. Tole, otoo kan ilaalin duratti garuu paartii tokko ilaaluun dirqama isinitti ta'a. Maaliif wantoonni paartii tokko keessatti tuqaman baay'een isaanii paartii kana keessatti tuqamuu dhiisuu yookaan kutaa lammaffaa keessatti tuqamuu dhiisuu waan danda'uuf paartii kutaa tokkoffaa keessatti qabxiiwwan tuqaman utuu dursanii ilaaltanii isin gargaara. Ammaaf garuu kan paartii lammaffaa waliin ilaallaa na duuka bu'a. Akkuma paartii tokkoffaa keessatti tuqe ida'uun gosa lamaan yookaan tootaaliin qabxii barataa gosa lamaan hojjetama. Ammaaf kutaa tokkoffaa keessatti waan hin heereef yookaan waan hin laalleef ammaaf isuma gosa tokkootiin hojjenna. Ida'uun tokkoffaa karaa kanaa hojjetama. Diraagii goonee sam autosam kan jettu kilikii goona arganneerra jechuudha. Qabxii barataa tokkoffaa arganneera. Qabxii lammaffaa barataa kan biraa akkamitti hojjechuun hin barbaachisu. Kanuma dabil kilikii goona. Avreejii hojjechuudhaaf ikwaalii keenyatti tootaalii barataan qabxii barataan argate baay'ina inni gosa barnootaa baratu ammas keessatti 7dha. 7 irraa jechuudha. 7 gaafa irruu arganne. Avreejii isaa arganneera. Kanas kan barattoota kaan hojjechuun nu barbaachisu kilikii goonaa jechuudha. Haala gabaabaa ta'een. Raankii isaa bakka kanatti kwaal jenneeti raankii barataa argachuudhaa fi baay'ina dhumna raankii kan jedhu ilaalannaa. Raankii gaafa jennee kana kilikii goonuu booksiin kun nu dhufti. Booksiin kuni nambar kan jettu riif kan jettu yookaan riiferensi kan jettu irratti guunnaa bakka qubee yookaas fi nambar kan jettu kan irratti qabxii barataa isa jalqabaa kilikii goonaa. Kana jechuun K3 kan jedhu kuni keen bakka kanaa kan jirtudha. Siriin immoo toora kana kan nutti agarsiisudha. Kanaaf riifer kan jettu immoo barataa isa jalqabarraa kaanee hanga barataa qabnutti yoo aanti 100,000 illee yoo ta'e miliyoona 1 illee yoo ta'e hangasitti diraaggoonee gadhiifna. Sana booda qubee doolar keessattidhaan shiiftii qabnee doolar achiis kee gidduutti galfanne shiiftii doolarii ammas tuqaalamee darbinee shiiftii doolarii ammas shiiftii gidduutti shiiftii doolarii na booda intar jennaani arganneera. 8ffaarra jira jechuudha raankiidhaan jedhamu baratama. Kanaaf kilik gaafa goone ilaallu barattoota kurnan qabnu kana keessaa akka keenya kanaatti kurnan qabnu keessaa gosa barnoota hundumaanuu barnoota 8 kanaanii barataan daree tokko keessaa tokkoffaa bahee haala salphaadhaan itoo daqiiqaa 5 guutiin haala salphaadhaan argannee jirra jechuudha. Kanaaf barataa 95.9 qabutu tokkoffaa bahee jechuudha. Lammaffaa kan bahe immoo 93.3 kan qabu lammaffaa bahe. Yoo kana ta'e raankii dhokatee fi sadarkaadha. Gireediidhaan immoo yoo hojjedhaan jedhanii paartii tokkoffaa keessatti seeraan ibsameera. Gireediidhaan immoo yoo hojjetamu kan jedhamu ta'ee haala kanaan hojjenna jechuudha. Ishee ikwaal jenneeti if kan jettu barreessineeti cuftuu banannaa biraaketti shiiftii qabnee biraaketti banannaa. Gaafa kana jennu immoo qabxii barataa murtaa kan ta'e akka yuunivarsiitinaatti yookaasiif immoo akka kolleejjii yookaas akka iskuulii sanaatti kan kenname yoo jiraate isatti fayyadamna.
ammaaf garuu kan inni qopheessee jira waan ta'eef isa waliin laal. Kanaadha qabxii barataa haala kanaan hojjedhu kan jedhu komaniin qabxiin pilaasiin 95 oliidha nuun jedheera. Een immoo 90 ol nuun jedhee nuuf kennameera. Kanatti fayyadamnee hojjanna jechuudha. Kanaafi pilaas ishii kana asitti yeroo hunda qubee jalqabaati greater than shiftii qabnee greater than equalii jenneeti 95 ol yoo ta'e komaa goonee 95 barreessinee komaa waraabbii bannee banneet waraabbiitti jirneet banneet pilaasii jenneet itti jirna komaa goona. Kan adda jenne yeroo keenya qusachuuf jecha ishii kana koppii godhanna. Akkuma paartii kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee yeroo keenya qusachuuf jecha ishii kana koppii goona. Maaliif baay'ee waan hojjennuuf yeroo keenya fixa. Keessattuu barattoonni warri COC hojjetan yeroo isiniif kenname gabaabduu sana keessa hojjechuudhaaf wanta sila irra deddeebi'an hojjetamu koppii gootaniit peesti gootanii wanta fooyyessitu jechuudha. Kanaaf ammasitti shiif kontiroolii qabee viiyoon qabu peestiidha jechuudha. Kanaaf asitti 90 ol kan jedhu 90 ol maanni normaalidha. Akka kennama sanaatti normaalidha. Ammasi tokkoffaa fixeera ittiin fufaa peestiin godhaa 80 ol maanidha. PA maayinasiidha naan jedheera kennamaan koo. Ammasitti fufaa 80 ol yoo ta'u 80 75 ol 75 ol maal jedhee B pilaasidha naan jedheera. B pilaasidha cheekii godhachuu dandeenya. 80 ol maayinasiidha 75 ol immoo B pilaasidha naan jedheera. 70 ol immoo B dha naan jedheera. Kanaaf ammas maal jedha peestiin godha. Peestii gaafan godhu 75 ol B dha naan jedheera. 70 ol immoo B dha naan jedheera. B dha ammas deemeen peestii godha 65 ol kennamaatti 65 ol C pilaasidha. Ammas peestiin godha 60 ol C normaalidha. Kennama irratti hundaa'aa jira. C normaalidha. Cheekii gochuu dandeenya. 65 ol C pilaasidha. 60 ol immoo C normaalidha. 50 ol immoo D pilaasidha. 40 ol immoo D normaalidha naan jedheera. Kaarratti hundaa'een jechuu danda'u qaba. Kanaafuu 60 ol maalidha? C normaalidha. 50 ol D pilaasidha naan jedheera. D pilaasidha. Achiin 40 ol 40 fi 40 ol C normaalidha. D normaalidha. Achirraan inni dhuma F dha. Kanaaf ishii kana jijjiiruun qaba. 40 gadi kan ta'e F dha naan jedheera. 40 tonna bartiin 40 gadi kan ta'e qabxii kan qabu barataan F naan jechaadha. Kanaaf F dha. Ishii kana kan balleessaa. Kanaaf cuftuu lakkaawwadheen itti cufaa jechuudha. Amma cuftuun mallattoon gurraachi dhufutti cuftuun gurraachi kalarriinsa gurraachi dhufutti ittumaan cufaa deema. Ilaaluu dandeessu. Ilaala sirriitti. Ilaala gurraachi dhufeera. Kanaaf nan gadhiisaa entarin jedha. Kanaaf siinaa dhufeera. Kanaaf diraag gochuu yookaan fi dabala kilikii kunuuti jechuudha. Qabxiin barataa haala salphaa ta'een naaf kennameera. Kanaaf keessattuu barattoonni warri COC tokkoffaa fudhattanii qabxii barataa haala kanaan waan hojjettanii fi kun qabxii barataa kana hojjechuudhaaf inni isin irratti xiyyeeffattanii ilaaluu qabdanii kanaadha. Kennamaan haala kanaan kennamuu danda'a. Lakkoofsa wal caa'uu danda'a. 90 kan hin jedhe kuni 90 kan hin jedhe 80 kan hin jedhe 75 kan hin jedhe lakkoofsa rakkoo hin qabu. Haala kanaan gaafa isin kenname haala kanaan
yoo qabxiin barataa kanaa ol ammanni ida'amni barataa mana yoo ta'e gireediin A+ immoo kanaa ol yoo ta'e F'n immoo kanaa akkasii yoo ta'e qabxii barataa gireedii isaa A+, A-, B+, B, C+, D hojjedhu jedhee yoo kan nuuf kennu Ingiliffaan barreeffamaan ta'eef yoo kan nu gaafatu yoo ta'e qabxiiwwan kana kennamaa kana fudhanneeti dhandhee foormulaa isa kilaasitti baranne sanaan foormulicha isa akkaatti barreeffamu kana sirriitti qabannee galuu qabna gaafa qormaataa sana. Gaafa kana barreessinu yeroo hunda kan nuti ilaaluu qabnu mallattoo irra guddaa yookaan irra xiqqaa walqixa koomaa waraabbii kana sirriitti yoo barreessinee hin keenya ta'e yoo kan barreessinee hin keenya ta'e qabxii nuti finnu sanarratti dhiibbaa uuma nuuf dhufu jechuudha. Kanaaf foormulicha nu jijjiiruutti deema waan ta'eef kana sirriitti tokko tokkoon ilaallee kaa'uu danda'uu qaba. Kanaafuu ala kanaan hojjetama jechuudha qabxiin barataa. Kanaaf waan tokko hubattaniirtu amma immoo kutaa itti aanutti wal agarrutti fayyaa ta'aa. Ciao.